quraana keessatti immoo suuratul rijaal wanni jiru inuma jirtu lama mirga dubartootaa eeguudhaaf suurummaan sunuu dhufte jechuudha. mee mirga dubartootaa amantummaan mirga dubartootaa eeydeewu amantii islaamaati jechuudha. gaafa duraa maal turan araboonni dubartoota isaanii dubra jiraafa odoo ilmoo isaanii bareedduu tana yooniif nama fuudhutti dhaban fuudhanii boolla qotanii awwaaluu turan jechuudha. dafnul banaati minal makrumaa jamma himaa tokko qaban dubra jiraa fuudhanii firraa awwaaluun minal makrumaa jechuun haala gurguddaa bareedaarraa ijaaninumaawu kuni waan kabajaati jechuudha. gurra keenya nu balleeysiti jaaniiti fuudhanii awwaalan. umar ibnu khaxaab mataa fiitiin akkasi boolla qoteetiin awwaali je hoggaan isii fuudhee qabrii keeysa kaayuu biyyeen qabrii siidhaa toni areedara na buunaan abbaa kiyya biyyeen sirra buutee jetteen narraa haxooytee biyyee kanuma akkanaa kanaan qabrii keeysa kaaya biraa deeme je wanni sunna rifachiifti taatee miti je eegaan islaamee booda wanni akkaan na rifachiisu waan sani je takkammoo na kofalchiifti je jaan umar ibnu khaxaab maali jennaan mee gaafa duraa nuti rabboota gabbaruu turre san bassoo fi timiraa fi waan adda addaarraa tolchinee gabbaruu turre jemma isuma tana hoggaa beeltinu jabeessite irraa cabsinee nyaanna je rabbootuma keenya sanuu jechuudha. saniifuu isaan akkas turraanii rabbiin eegana mirgi isaanii eegamuu qaba je akkasuma qabeenya abbaa keessaa isumaan dhaaltu turte jechuudha. saniifuu rabbiin dhaaluu qabdi je heerumsiisuu irrattis mirgasiidhaa dhiibaa turan jechuudha. yataamummaa keessattis mirgasiidhaa dhiibaa turanii saniifuu suuraan tun isaanii falamuudha jecha buute jan suuraayya. bismillahir rahmanir rahim jennete eegalla yaa ayyuhan naasu jechuu yaa ilmaan namaa ittaquu rabbakum rabbii keessan sodaadhaa alladhii khalaqakum suuraan tun suuraa madiinaati jaanan malaal madiina buute makkaa miti jechuudha. yaa ayyuhan naasu jee eegal immoo rabbiin waan ajaa'ibatu godhu yaa ayyuhan naasu hoggaa jee warra makkaa baana yaa ayyuhal ladhiina aamanuu hoggaa jee warra madiinaati jechaa turan miti jechuuma suuraan tun suuraa madiinaa ta'uu wajjiin yaa ayyuhan naasu jettee eegalte kuno yaa ayyuhan naasu jechuu yaa ilmaan nama ittaquu rabbakum rabbii keessan sodaadha alladhii khalaqakum rabbiin sunuu kaysin uume sani min nafsin waahidatin lubbuu takkarraa kaysin uume jechuudha. lubbuun takkittiin eenyumee aadami jechuudha. saniifuu dhalli namaa bakkirraa dhufte aadami malee jaldeeysaa fi qamalee miti kijibatuni tanamma daarawiinfaatiitu kijiba kaaye malee sirrii miti jechuudha. wakalaqa jechuun ni uume minaa jechuun lubbuu takkittii sanirraa ni uume zawjaa jechuun cimdiisiidhaa ni uume jechuudha. saniifuu zawjaa jechuun haadha mana siidhaa ni uume hawwaata jaamtu sanii cinaacharraa uume jechuun rabbiyya cinaachallee cinaacha bitaati jaani gara duubaatiin jaammaati gara fuula duraatii miti achiin akkasitti irraa uumamtee jechuun rabbiin dandeettii isaa nama agarsiisuudhaaf aadama amma biyyeerraa uume haadha mana isaa hawwaata jaamtu immoo isumarraa uume jechuudha. aadamaadha abbaan qabu yoo jennu hawwaan maasiis haadhan qabdu abbaa malee jechuudha. mee as dhufin maasiis ciisaanoo abbaan qabu inni maasiis haadha qaba jechuudha. saniifuu nuti yoo duuba haadhaa fi abbaa qabna walumaa galattuu rabbiin yakhluqu maa yashaa'u akka fedhetti uuma jechuu cuftin uumaa isaati. wakalaqa jechuun ni uume minaa lubbuu takkittii sanirraa ni uume zawjaa jechuun haadha mana siidhaa cimdiisiidhaa ni uumeya wabasa jechuun ni facaase minumaa isaan lamaanirraa maasiise rijaalan kasiiran jechuun dhiira baay'eedhaa fi wani isaan dubartoota baay'eeya kasiiraniin amma kuni ni beekama jechuuf irraa dhiise jan gara duubaatti jechuun mala iktifaa jaaniin jechuun rijaalan kasiiran eegaje dubartoonnis akkasumatti baay'eedhan maasiisiya. wattaqullaha rabbi sodaadha irra deebi'e maasiis rabbiin alladhii tasaaluuna bi rabbii isaa wal kadhattan san sodaadha rabbii jii waan akkanaa naa godhi jettanii ka wal kadhattan san alladhii tasaaluuna bi jechuun rabbii isaa waa wal gaafattan san wal arhaama akkasuma maasiis rahimummaadhaas muruu sodaadha isarratti axxafuu deema dhiiroome wal arhaama alwaa waatifatun al arhaamaan maaxuufun alallahi jechuudha. wattaqullaha rabbi sodaadha wal arhaama je akkasuma maasiis rahimummaadhaa sodaadha jechuudha. saniifuu rabbiin amma rahimummaa yookiin firummaa jidduu gabrootaa jirtu
jabeessuu keessa jechuudha. Ifitti aansee dubbata jechuudha. Ibaadaa isaa bakka dubbateetti firummaatti aansa jechuudha. Haqa haadha abbaatitti aansa janammas. Wafii qiraatii garii keessatti bikasril miimi wal arhaami je'ee qaraa jechuudha. Hoggii san eessarratti haxxafuu deema bihi hiitanarratti haxxafuu deema jechuudha. Alladhii tasaaluuna bihi rabbii isaa wal kadhattan san sodaadhaa. Wal arhaami rahimummaadha isii wal kadhattan sanii sodaadhaa jeeme. Aboonaa fi ati obboleeyyanii miti dhugatti. Nuti nuwanaa fi ati imma ilmaan abbu tokkooti miti jetta jechuudha. Yabna umma laa taa'us biliyyati walaa bir'aasii jeema. Nabiyyallaahi Haaruun gaafatti hoggaa nabiyyallaahi Muusaan dhufee areeda qabu jechuudha. Boksiidhaaf inni itti naannoinaan maal jee yabna umma yaalmaadha tiyya. Laa taa'us bir'aasii biliyyati areeda kiyyanan qabin walaa bir'aasii mataa kiyyaa sanan qabin jeema. Naafi ati gadaamessa tokko keessaa baanee je garaa tokko keessaa baanee nama wal dha'u toluu miti yaa obboleessa kiyya naarifadhu je'eeni firraa kadhatee. Saniifuu rahimummaa isii wal kadhattan san sodaadhaa jeemmaa seesee. Inna Allah rabbiin kaana ta'e aleekum isin irratti raqiiban jechuun teeysaa ta'e hujii teessan hundaa'uu quba qaba. Raqiiban jechuun hafiizan jechuudha. Teeysa raqiiban jechuun shahiidan jechuun ragaa. Muxxali'an jechuun isin irratti mul'ataa ta'e jechuun rabbiin hujii teessan quba qaba. Saniifuu walin miidhina akkanaa jettanii jeemma rabbiin isin hundinuu walumaa galattu ilmaan abbu tokkooti ilmaan haadha takkaati dhiiraa fi dhala jettanii isinis ka dhiiraatiin nuutu isaanirra jira jettanii if jalatti miidhinaadha. Saniifuu ni beektanii kun abbaan keessan Aadami haati teessan Hawwaa jechuudha. Feetan amma kaa'ee diiminaan adda waliin qoodinaa je gosummaadhaanis adda waliin qoodinaa je saalaanis adda waliin qoodinaadha. Biyyaan adda waliin qoodina akkanaa jettanii waatul yataamaa jechuun ijoollee abbaan qabneefis kennaa je amwaalahum jechuun qabeenya isaanii ka warri isaanii dhiisee biraa du'e sayyaa san kennaadhaaf ittiin didinaa duraaya. Walaa tatabaddalu hin jijjiirratina alkhabiisa jechuun huqqataa keessan bixayyib jechuun bareedaa isaaniitiin hin jijjiirratina akkanaa jettanii duraaya. Yookiin maal jechume ولا تتبدلوا إن جيرتنا الخبيثة قبيننا ما خهرام سن إن جيرتنا دا بيتأيب يجون علالي خيسانين إن جيرتنا باتي بدل إجارة جيشوما خيسان كهلال لساني خنتاني إلال خيسان كهلال كانت خنتاني خساني خهرام سن إن فرتنا دا ولا تأكلوا نياتنا أموالهم جتون قبينة يتاما دانياتنا إلى أموالكم غروري خيسانيتي أسنياتنا يا سنيفو قبينة ثاني فوتني قبينة خيسانيتي إداتنا جتوما إنه كان خوبا كبيرا يا هجينا كنا خنته خوبا كبيرا جتون خوبا كبيرا تهجتورا مال جتومي خوبا